kan sa'aatii kana geessanii galanni waaqayyoo haa ta'u deessoo Addis Dubroo Maariyaam ergamoo soloota kunuutan dhumaa kennaa aangoo isaaniitti maqaan isaanii illee kan ulfaatee kan fayyoonuuf haa ta'u amma kan argamnu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq mana amantaa Fooqa Qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha. Manni amantaa Fooqa Qulqulleettii Dubroo Maariyaam kun maal keessa akka turte akkasumas immoo hanqinni ishee maal akka ta'e seenaa abboota qorachuudhaaf argamna jechuudha. Amma kallattumaan abbaa keenya irraa maqaa isaanii nu beeksisanii maal keessa akka ture kan nuuf ibsan barbaanna jechuudha. Maqaa keessan eenyu jennaan? Seenaa mana amantaa kana. Manni amantaa kun dargii keessa qabamte rakkoo keessa galte manni ishee yarate harreetti gashanii rakkanne boota xibaabii ishee sabara ishee nurraa fudhatanii akkasitti rakkattee amma immoo deebi'ame harreetti hidhanii hixira ishee jaarrannaan dulla'aan nu aryanii wattaddarri dhufee giddaadii aanaan dhufeeti balballi ishee kun hojjetame manni gaarii ishee manni ijaarame amma immoo iyyuu namni sabsabaa hojjenne nun gargaaru rakkoo qabdiin jedhe. Ishii galatoomaa eebbifamaa isiniin jecha akkasumas immoo ammas maatii waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam biyya alaas teessanii biyya kee teessanii seenaa baskaana keenyaa dhaga'uuf kan barbaadan hundumti keessan bakka jirtatti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha ani godina Wallaggaa ba'aa aanaa Jimmaa Arjoo Maganda Saqaa baskaana qulqulleettii Dubroo Maariyaam isaa ture bara gadaa Dabra Libaanos bakka lafee Taklaa Haimaanoot jedhamti achitti ture fedhaa fayyama waaqotaanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqi magaalaa baskaana Fooqa Qulqulleettii Maariyaam irratti amma kan argamnu nuti kan walitti qabne seenaa baskaana isheetii fi waa'ee rakkoo hanqina ishee dubbachuufis furmaata gochuudhaafidha. Manni amantaa Fooqa Qulqulleettii Dubroo Maariyaam haala gaddisiisaa yookiis haala nama yaaddessu keessatti argamti. Innis maal yoo jettan manni amantaa Fooqa Qulqulleettii Dubroo Maariyaam ari'atamni guddaan jeeqamni guddaan yeroo ishee irratti ka'u yerootti ayzaabonni yerootti manaafiqaanonni gibbii ishee saamuudhaaf mana ishee warasuuf itti deemattee namoonni baay'een isaanii kan itti siqan irratti jibbamuudhaan irraatti yaadatamuudhaan haa ta'u iyyuu malee fedhaa fayyama waaqayyoodha taatee manni amantaa keenyaa Fooqa Qulqulleettii Dubroo Maariyaam haala adda taateen ijaaramtee kan argamtu ijaaramtee argamtu iyyuu malee bakkeen ishee bareedu keessi ishee baay'ee kan nama gaddisiisudha. Miini tokko yookiis wanti keessatti argamu tokko hin jiru. Baay'ee keessatti kan nama gaddisiisu kakuu waaqayyoo kan baatu wambariin tsillaatii duwwaa ta'ee kakuun ishee bakka dhiphuu fi bakka rakkisaa keessaa jira. Yookiis muka cabaa irratti kan inni argamu. Inni kun baay'ee uummanni waan hin jirreef ayzaabiidhaan waan nyaatameef munaafiqaaniidhaan waan qabameef baay'ee kan nama yaaddessaa. Dabalatee gaafa adeemnu uffanni tsillaatii ishee maal kan jedhamu uffanni tokko hin qabdu. Baay'ee qullaa taate jirti haati waaqayyoo utuu uummata bal'aa qabdu. Maaliif saboota ishee ijoollota ishee ayzaabiin bitee akka jalqaba waan gashateef baay'ee rakkoo guddaa keessatti argamti. Haa ta'u iyyuu malee kana bichaa osoo hin taane meeshaa haala addaatiin namoota kadhatamee bitamee kan jiru. Meeshaan kun ibsaan waan hin argamneef duwwaa ta'aa jira. Haala jenereetiraatiin tajaajilaa fi baay'ee rakkisaadha. Darbee gibbii ishee ijaaramuuf gaafa jedhamu gibbii ishee bakki adiidhaa horiin keessa deemuudhaan abbaan keessa deemuudhaan bakki ishee bakka itti kosiin gatamu bakka itti abbaan barbaade deemu taatee baay'ee kan nama gaddisiistu baskaanii Fooqa Qulqulleettii Dubroo Maariyaam haala cinkii keessa kan jirtudha. Dabalatees kana bichaa otoo hin taane luboota duraan haalli lubootaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef luboonni amma tajaajilaa fi addaatti argamanii jiran miindaas ni qabu. Miindaa isaanii kan kaffaluu fi uummanni waan hin jirreef inni kun baay'ee nu rakkisee jira waan ta'eef bakka jirtaniin akka deeggartan maqaa waaqota isin gaafannaa. Dabalatee hanqinni ishee danuudha. Bakka kanatti hojii guddaa hojjechuuf kaawwamee jirra. Hojii kana hojjechuuf garuu haalli baajataa fi haalli deeggarsaa hanqina waan nu rakkisee jiruuf haala baay'ee nu rakkisee jira. Bakka kanatti kolleejjii lallabaa akka hundaa'uuf kaayyoo qabna. Haa ta'u iyyuu malee kolleejjii kana dhaabuuf immoo haalli baajataa malee jechuun waan hin danda'amneef haalli deeggarsaa waan ta'eef akka nu deeggartan kabajaa isin gaafannaa. Darbee uffanni sanbata tamaarii yookiis uffanni ijoolleen barattootaa ittiin faafatan waan hin jirreef ijoollonni keenya gaafa ba'an akkuma jira illee inni kaan salaamaan inni kaan immoo haaluma adda addaatiin mana ishee bareechuudhaaf dhaabbataa jira. Bakka jirtanii akka nu gargaartan maqaa haadha waaqota isin beeksisna. Ergaa guddaa kanuma qabna. Ergaalee jiru karaa abboota keenya hojii dandeessu hanga makoonni xumureera waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Ishii abbaa keenyaa waaqayyoota gadadeenyaa sana dhageessu jecha ammas kanas immoo abbaan keenyaa nu barbaadalee maqaa isaanii nuuf ibsanii maaliif akka dhufan illee yaada isaanii
gabaabinaan akka nuuf ta'an barbaanna. Kallattumaan gara isaaniitti kan dabarsan. Maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko ameen uummata waaqayyoo biyya alaa biyya keessa keessanii sa'aatii kana iddoo kanatti sagantaa darbaa jiru kana kan hordoftan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin maqaa qulqulleetti dubaroo maarame maqaa ergamootaaf toloota isaatiitiin nagaa isin gaafadhaa nagaan waaqayyo hunduma keenyaaf haa baay'atu jecha amma sa'aatii kana iddoo ani ofii kootii kana nan dhufe godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii mana amantaa qulqulleetti Arroojii Maaramii bakka jedhamu irraati kanan dhufe anis akkaataan itti dhufuu danda'e yeroo garaagaraa obboloonni keenya kun rakkoo beetekiristaanni kun qabdu tajaajilli illee akka beetekiristaanii keessa hin jirre meeshaan illee bitamee tajaajila malee yeroo dheeraadhaaf ta'a akka ture obboloonni keenya akka fakkeenyaatti obboleessi keenya haayiluudhaa fi akkuma kan obboleessi keenya Diyaaqoon jireenyaan iddoo kanatti yeroo garaagaraa dawwalanii saba nu beeksisaa turaniif jecha iddoo kanatti carraa waaqayyo ta'ee yeroo gabaabaadhaaf iddoo kanatti dhufee argamee iddoo kana tajaajila afaan Oromoo gaggeessuutiif iddoo kanatti argamnee jirra. Erguma dhufnee kaasnee kan isa dura abboonni keenyaan dura kan turan baay'ee isaa kaasaniiru. Erguma dhufnee kaasnees kan agarru beetekiristaanni kun haalli isheen keessa jirtu haala baay'ee nama gaddisiisuu fi beetekiristaana haala kanaan tajaajilamu yookaan tajaajila keessa isaatii illee adeemsa akkanaa qabullee hanga har'aatti an akka kootiitti kanan arge tokko jedhee waan an jalqabee natti fakkaata. Maaliifi tokkoffuu tajaajiltoonni kan keessa isaan jirre lammata meeshaan bitamee tajaajila kennuudhaaf illee akka hin dandeenye yookaan namni ittiin tajaajilu akka hin jirre lammata daangaan isheellee dhiibamaa akka ta'e inni sadaffaan immoo amantaa kan biraatiin illee beetekiristaanni kun yookaan manni amantaa kun uummanni kiristaanaa kun dhiibamaa akka isaan jiranii waan ani erga nan dhufeeti hanga ammaatti hubadhe keessaatii wanneen tokkodha. Keessattuu maaliif meeshaa bitamee kanaan gaafa tajaajilamullee hanga ittiin tajaajilamuudhaaf yookaan namoonni garaagaraa bakka irra dhaabbatanii dhaggeeffatanii waan garaagaraa yeroo isaan beetekiristaanni kun dugda duuba ishee akka deebitu akkuma ishee kaleessaa kuftee akka teessuuf illee namoonni yaada garaagaraa kaasan baay'een isaanii jiru. Gaafa dhufnee jenneen nu beetekiristaana kana keessatti namoonni iddoo kanatti argamanii tajaajila garaagaraa dhaggeeffatan namni tokko illee akka hin jirredha. Ani akka kootti kan hin argee namoonni kan dhufanii guyyaa sanbataa guyyaa qulqulleetti maaramii qofa ture. Amma garuu erga dhufnerraa kaasnees abboonni keenya yookaan abbaan keenya abbaan Gabra Yesuus kabbadaadhaa yeroo duraa sana dhufanii iddoo kanatti sirna cuuphaa gaggeessaa turanii achumarraa kaasanillee gubaa'een galgala ganama kidaaniin akka dhaabbatu ta'ee jira. Kidaanii ganamaa sanarrallee namni tokko kan hin jirre sarkii galgalaarrallee namni tokko kan hin jirre amma yeroo dhiyoo asitti garuu namoonni tokko lamas argamanii namoonni manuma isaaniillee ta'anii akka isaan barataniif lafa duwwaa irratti yeroo ammaa kana wangeelli barumsa wangeelaa gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee rakkina keessa isheetii hin kaafne yoo jennee baay'ee isaanis kaasaniiru. Ani manbarii irratti taabonni kaa'amee irratti qaddafamu akka kootti manbarii akka iddoo kanaatti argee akkanan hin beeknedha. Itti dabalee ilaa ittiin taabonni kabajamu yookaan jaanxilaan illee mana kana keessaa akka hin jirredha. Inni guddaan amma rakkoo beetekiristaana kanaa ta'ee jiru immoo tajaajiltoonni illee haala garaagaraatiin mana kana keessa yoo ilaallee ammatu namoonni iddoo kan biraarraa dhufan iddoo kan biraa sanatti deebi'anii adeemanitti manni kun akkuma ishee kaleessaa duwwaa akka isheen taatedha. Kanaaf iyyuu waan abbaan keenya amma iddoo kanatti kaasan kun rakkoo ulfaataa ta'e sababa jiruufi keessattuu tajaajilaan sababa hin jirree fi tajaajilaan haala ittiin mana kana keessatti oomishamee manni kun illee iddoo ishee kaleessaatti akka hin deebine cimtee jabaattee fuula duratti haala gaariidhaan haala ho'aadhaan beetekiristaanni kun akka itti fufuu fi kunillee rakkoo yeroo teenyu akka sammuu keenyaatti rakkoo mataa keenya dhukkubsu waan ta'eef isa kanallee qaamni sa'aatii kana dhaggeeffachaa jirtan yookaan sagantaa kana hordoftanii kanatti illee furmaata akka nuu kennitanidha. Tokko inni guddaani amma yeroo garaagaraa namoonni yeroo darbee mataa isaa namoota wajjin walitti bu'amee kan ture horiin akka barbaaddetti gibbii kana keessa kan jedhu gaafa gibbii kana keessaatti horii ari'an yookaan horii keessa namarraa gaafa hidhadhaa gaafa jedhamu yeroo horiin itti hidhamtullee hin geenye jechuutiin horiin gibbii beetekiristaanaa keessatti gadhiifamtee yeroo ammaa kana kan isheen gibbii beetekiristaanaa keessa dheeddu callisnee guyyaa guutuu horii namaatiif isaa kan ooludha jechuudha. Amma gibbii beetekiristaanaa keessa teenye kanaaf kun mataan isaallee itoo xirriin kun akka ittiin xumurameeti namaa wajjin walitti hin boonu miti kan jedhu mataa isaallee yeroo garaagaraa teenye yeroo nuti ofii keenyaatti teenye itti mataa irraa cabnu hin jira. Kanaaf rakkoon garaagaraa rakkoo ulfaataan hin jira. Garuu rakkoo kana immoo anis kanan dhufe yeroo dhiyoodha waan ta'eef na dura kan turan abboonni bal'inaan waan keessa beekaniif sana bal'inaan kaasuu danda'u. An kara gama kootiitti sagantaan hin jalqabe kanumarraa nan xumuraa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa waaqayyoon hunduma keenyaa wajjin naaf. Tolee abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu jecha saba keessaas abbaa keenyarraa waa jecha muraasa waa'ee seenaa mana amantaa kun keessa turtellee akka nuuf ibsan barbaanna. Eshi ani qarshii qabaa beetekiristaanii maaramii fooqaa kana duris immoo tsaafii kaarnii nan kutaa ture.
baay'eetti beetikiristaaniin maaramiin kun dafaramaa jirti. Qaatayyuu qabee har'ayyuu qabee kanaan durayyuu naqa torba hatamtee irratti qaqqabamee kunoo buusnee baasnee illee kunoo qabalee abuunaa keessatti illee qabamtee kan deebite'a. Amma immoo 8ffaa irratti xindoo kan tasgabboote horeenis kun ol funaanee indubtoo ol funaanee ol maratee kun amma yoon akka tasgabboote kan jirtu dhiibamaa jirti. Kanaan durayyuu kunoo dhiibaa jiru. Amma immoo xinnoo ishee shiboo fi intina kana hicata kana gaafa xinnoo ishee tasgabbeessin hundumaa waan xinnoo ishee amma xinnoo ishee nu wayyaa'ee mangistiif isaa tolu nufisuma namaaf isaa tolu mana kana immoo xinnoo isa durillee manni isaallee caccabee ta'udha xinnoo isheellee babbareechine xinnoo isheellee ammayyuu amma wayyaa garuu keessa keessatti ammayyuu dhiibamaa jirra waan ta'eef xinnoo ishee qodaa muluus immoo hin qabdu uffatas hin qabdu qodaas hin qabnu ammayyuu har'ayyuu bakka dhiibamaa jirra ammayyuu dhabduudha maariyaamiin garuu akka isheetti irraa kalakkaltee yeroo 8ffaa irratti kunoo dhaabatte yeroo 70 yeroo 8ffaa irratti qabalee abuunaa keessatti kunoo kan deebite waan ta'eef ammayyuu har'ayyuu gargaarsi akka nuu laatamuu jedhaadhan. Eshi abbaa keenya galatoomaa waaqayyo sagalee jireenyaa isaan dhageessuuf jecha sabakaa keessa ammas jecha wanta ta'u jiraatu yaada murtaa'e nuuf akka ta'an barbaannaa maqaa keessan duraan dursaa hojii keessanis nuuf ibsaa. Maqaan koo Tasammaa Waraan jedhama. Ittaanaa bulchaa beetikiristaanii kanaati. Rakkoo nuti qabnu rakkoo guddaa keessa jirra. Baay'ee kan ulfaatu rakkoo nuti qabnu. Ammallee xinnoo luboota argannee turre mana galmaa hin qabnu. Mana galmaa isaan galan keessa owwaala keessa mana owwaala namaa keessaa galaa jiru. Rakkoo guddaa kan nuti ta'ee jiru isa kana fa'aati. Miindaa isaaniif humna kaffaluu hin qabnu. Mana galmaa isaanii hin qabnu. Isa kana nuu baranii gargaarsi otoo nuu ta'ee gibbiin beetikiristaanii kunis dhuunfaatiin dhiibaa jiru. Karaa ta'e kallattii arfaniinuu dhiibamaa jirti waan ta'eef atira shiboo tokko diriirfannee shiboon waan kottee fi hoolaa re'ee nuu oowwuu dadhabdee horiin akka garaasaa galee hoolaan akka garaa ishee galtee makaraa nu gashaa jirti. Haalli jireenya iddoo kanarra jiru baay'ee nutti ulfaatee jira. Kanaaf deeggarsa karaa arge otoo argannee hin barbaanna isa jennu. Eshi abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isaan dhageessuuf jecha akkasuma abbaa keenya karaa sagalee wanta hafe yoo jiraate nuuf ibsanii akkasumaan gara obboleessa keenyaatti dabarsa jechuudha. Wanta ta'u jiraate yaada murtaa'e nuuf keessu. Sirriidha beetikiristaaniin kun baay'ee rakkoo isa gaaxamaa ture. Ergasii kunoo erga ijaaramee waggaa 5ffaadha amma waggaa 4 qeesii tokko bichaatu tajaajilaa ture. Amma sirrii aduu arganneerra. Akkuma arganneetti immoo mana hin qaban jedhee taa'umsaan qabanii rakkatanii jiru waan ta'eef gargaarsa barbaanna akkuma kanaa jechuudha. Kanuma Eshi abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isaan dhageessuuf jecha obboleessi keenya faarfataa Hayiluun immoo hanqina hafe maal akka ta'e hanqinaaf yoo jiraate nuuf ibsee gara fuulduraatti immoo maal akka karoorfatanii jiran akka nuuf ibsu kallattumaan gara isaattan dabarsaa gahee hojii isaallee akka nuuf ibsu. Maqaa abbaa kan ilmaa kana Pirofeet Sadawaa Tukunamee maqaan koo Hayiluun jedhama. Akka sabakaatti barreessaa sabakaati akkasumas immoo walitti qabaa hojii jala barataa sanbataati. Rakkoon mana amantaa keenya keessa jiru baay'eedha. Garuu galata waaqayyoo kaleessa manni amantaa kun mana amantaa otoo hin taane bakkee horii gadi bakkee horiin itti eegamu isaa gadi namni kan barbaade kan irratti raawwachaa ture ajandaa barbaade wanta barbaade kan irratti raawwatutu ture. Har'a garuu galata waaqayyoo kadhatamee manni kaleessa dhimpoolitti ibsaa ture awwaala naannoo kana jiru gadi ka'ee kan ture. Har'a garuu kadhannee homa jennee manni kun ijaaramee ture. Erga ijaaramee tajaajilli isaa dubbataafee ture. Tajaajilaa hin jiru, barataan sanbataa hin jiru, hundumtuu hin jiru. Ergasii garuu barataan sanbataa dhaabatee barataan sanbataa walitti qabamee amma kan daa'immanii kan gurguddaa jedhamanii adda qoodamanii jiru. Isaan wanta barataa sanbataaf tokko barbaachisullee hin qabanii. Fakkeenyaaf yuunifoormii jira, fakkeenyaaf kitaabonni tokko jiru fi kanneen kana fakkaatan barataa sanbataa kanaaf hin guutamne. Garuu barataan sanbataa kun mana amantaa keessatti gahee qaba. Har'as immoo gahee guddaa taphachaa jira. Kan biraa tajaajila beetikiristaanii kana akka waliigalaatti guddisuuf sagalee guddistuun bitamee ture. Sagalee guddistuun kunis kan keessa isaatti hin guutamne jira. Guutuu kan hin taane fakkeenyaaf jenereetara, fakkeenyaaf baay'ina meeshaalee isa keessa jiranii warri kun hin guutamne. Kan biraa tajaajila akka waliigalaatti mana amantaa kana guddachaa akka deemuu fi karoora baay'ee akka baankiin jalqaba dubbatan karoora baay'ee karoorfannee turre. Fakkeenyaaf luboota leenjisuu, daaqonoota leenjisuu, barsiisota wangeelaa leenjisuu,
kolleejjii afuuraa banuuf karoora qabna ture. Kolleejjii afuuraa kana banuuf immoo amma ta'ellee kan mana amantaa kanaaf boru dhaabbataa ta'e tajaajilu horachuuf rakkoon baay'ataa nu rakkiseera. Akkasumas immoo bakkeen itti namoonni bulan fakkeenyaaf tajaajiltoonni nu bukkee jiran kun haalli nyaata isaanii rakkoodha, haalli bultii isaanii rakkoodha. Wanti isaan fayyadaman baqqaan rakkoo guddaa ta'ee jira jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo kan rakkoo kana dhageessan baay'ee rakkina guddaa keessa waan jiruuf ishee kana kan hubattanidha. Kan biraa akka walii galaatti rakkoo guddaaf walitti bu'insa guddaa kan ta'e jiru haala daangaa keenyaa haala dallaa mana amantaa keenya keessa jiru. Akkuma argamaa jiru bakkeedha. Hoolonni akka barbaadde seenti, horiin akka barbaadde seenaa, namoota hojii walitti buunaa. Naannoon keenya immoo shakkitootaatiin guutame jira. Shakkitootaan guutame rakkoo ulfaataa waan nutti uumeef isheen kun rakkoo guddaa keessa waan nu galchiteef ishee kana nu hubadhaadha. Akka walii galaatti